qaamni waan kana raawwate mubaarakillee hiriyaa kiyyaa isinillee namoota laa dhugaa dubbachuuf yoo taate rizqii tokko tokko nyaatuu hin danda'u kan dhugaa yoo dubbate namni tokko si jibbuu danda'a si jaalachuu danda'a mirgatu mubaarakiin hin jibbite yoo taate obboleetti kiyya obboleettii irraa godhe waggaa 14 taa'ee mucaan kuni rizqitu biyya san geesse malee jaalatee miti. Atillee rizqii keenyaata inillee rizqii isa nyaata ibin mubaarakii miti ilmoon isaatiif haati manaa isaatu rizqii ofii nyaata malee rizqii walii tokko tokko nyaatu. Jireenya dhufaa amma Dubaay kanatti dhiyeenuma Ramadaana kana keessa baay'aarra ijoolleen babbareedduun akka Dubaay kun warri feemasiin sargii fi bakka eebbaa hundarratti si wajjin dhaabatu nama 3-4 balaa konkolaataatiin tasuma dhukkubsatee nama 3-4 hin duune isin biraa hiriyoonni keessa. Warri waliin caffarta. So biyya Dubaay keessatti yookiin dhukkuba xiqqoo isii godhatteetiin hin du'u malaa yookiin adagaa konkolaatiin hin du'u malaa hamma jiraattu hin beektu. Duriyaan kun Ingilisa bishaan si fe'ee si ajjeesuun mala. Hancufni si fe'ee si ajjeesuun mala. Bakka raftutti hafuun mala. Jireenya gabaabduu kanaaf jecha wal jibbitanii waliin mankaraarsinaa. Irra hedduu Dubaayitti waan irratti wal dhabamu nama biyyarraa fiduudha. Nama biyyarraa fiduu barbaadda yoo taanan nama fidde san bakka itti godhi. Namuma fidde nama tokko yoo fidde nama tokko jisanitti bakka yoo goote dalagaa bareeda yoo seensifte namni sun uf duubaa nama qaba. Hiriyoota qaba. Abbeerota qaba. Ilmaan biyyaa qaba. Nama isa beekuu jira. Inni haasayuma eenyurraan dhufte ebalurraan dhufe nama sannaa barbaadii jedhama. Ati nama barbaadee osoo hin taane yoo ati gaarii dalayde si barbaadaniiti. Si barbaadanii sirraan dhaqan. Mubaarakaa gafere feemasi miti waan fere yoo ta'e yoo namoota isarraa deeman san mubaarak miidhe warri sun yoo sagalee asirratti sagalee hin qabnu ucaan isallee karaa keessatti dheedura mubaarak irraan dhufe mubaarak akka miidiyaa irraa nama haasa'u sani miti zaalimaa quba nama hin qabu jedhama. Sirraan dhufamee deemu yoo inni kamiidhaa dalagu taate. Hojii kee injeera buddeen akka ta'es ati yoo kabajje hojii keessa yoo kabajje duniyaan har'aa yoo si sobuu baatte wallaahi mubaarakii miti osoo Abiyyi Ahmadii fi Jowaar Faanti dhaqanii Dubaay irraa nama fidanii namni sirraan dhufa jira dhiise. An dhugaasitti hima wallaahi. Dalagaan nama olii oofuu kuni ati gaarii dalagurraani namni ati fidde sun hin rakkatin hin beelayin hin dheebotin dalagaa gurguddoo hin dalagin sinigala miti hin dalagin malee dalagaa isaa taatu dalagaa humna isaa tagaafa inni biyya jiru itti himte san galchinaan abbaan obboleessi osoo achi keessa jiru sihii sanirraan deeman jechuudha. Maaliif namni ka biyyaa ba'uuf dalagachuuf. So namatti aaruu namatti gufachuu nama kuffisuuf fiiguu osoo hin taane waan dalaydu san sa'aatii fi dalagaa kee kabaji. Sa'aatiif dalagaa kee kabajnaan no problem. Wallahi lazim an dhugaa isinitti baan. Mubaarak illee hiriyaa kiyya isin warri Dubaay guutuun isaanii mubaarak hin dabalatee obboleewwan kiyya. An Dubaay hin dhaqullee yaada hin qabu yoo akka carraa dhufellee ka dhufu taate just bashannanaaf hiriyoota wajjin diyaaspoora wayifaa jaarsa jala baddee yoo tayyaan sira dhuefaa ispoonsara irraa taatee waliin bashannana burji kaliifaa kora jettee ispoonsara taatee nageessite malee Dubaayitti ani achitti qimamii mana madam kana walitti qabee diraama 200 irraa guuruuf hin dhufu kana amana. Kitaaballee barreessaan jiru muuziqallee baasaan jiru nashiidallee baasaan jiru nafiladhallee isinitti dhufaa jiru an dhuguma kana isinitti himaa kun amana kiyya. Dubaayiin yoo dhufe ani just bashannanaaf dhufa waan naagayu san harka qabadhee dhufa waliin fataa zanaa jenna homaa isinirraa hin barbaadu waan ta'eef yoo waa barbaadellee mubaarak faantu jiran hiriyoonni kiyya warri feemasoonni jiran feemasiif gahaa. Yoo birrii keessatti hin barbaadu. Waan nyaataniif waan dhuganiif bakka bashannanaa feemasiinuu gahaadha. Wanni qimamii mana madaamii fi maammadoo sharikaa jalan oofuuf hin jiru. An dhuguma isinitti hima. Sinigala miti. Wallaahi dhuguma isinitti hima. Kanaafi biyya kam keessa iyyuu jiraadhu. Dalagaa kee kabaji. Yeroo kee kabaji. Kaama Dubaay kana keessattuu nama biyyarraa fiddu kana. Ati kabajaan. Nama tokko nama lama. Waan gaafa duraa inni biyya jiru san qalba takbaar yoo goote wallahi obboleessi mubaarak irraa dhufu sirraan dhufu. Birru kono birri kafalatee dhufami.
ati fakkeenya faarsii taate yoo waan jette san goote ijoolleen sharikatti bakka dalagaatti kaampaaniitti wal argiti miti ijoolleen jimma ilmaan abbeerota isaa mubaarak irraa dhufan sirraan dhufan amma ijoolleen arsii kan ganda kenna meeqa mubaarak irraan deemaa jira maa dallaallee arsii kanama fidu dhabameeti sinti aynat warri garaa guddaa kun hin jiru waan mubaarak feemasii ta'eefi miti ani mubaarak hin gaafa ni dhiyoo kanaas dhufe bilbilaan dhageeffataa ture jechuun shifeera isaa ture akkama beerri baangaalii yaabbattu kanatti garuu naan kafallee na yaabbataa ture magaalaa keessan deddeema ture akkam isin baangaalii yaabbattan kana gidee ijaazaa deemtan dirree xiyyaarati kootu na jedhee fuudhee bakka wayii mucaa isaa dhukkubee geessinee deebifnee wajjin zooraa ture naan kafalle garuu bilbilaan gidee inni cinqamu waan dhagaa ture asii baas achi seensi ijoolleen beelan dhufan eebuun dhufan ijoolleen taphni kun ijoolleen te makiina keessa hin jirtu jedhan oyyuu haga an dadhabee rafu kana haga samiiraan faanti mana yaalatti horofaa eeggatanii mucaa mararsiisanii dhufanii an dadhabee biraa rafu kana inni karaa xiyyaaran dhufee dirree xiyyaaraa qilleensa hin beeytanii mukayyafasitti gadhiisanii si dha'u dhufee bilbilaan haasaa xiqqoo shirin ga'ee bilbil kun xiwu sinii galee miti so gidee argattan isin asii mana farshootitti hin fiiga hudduu dhalaa jalaan fiiga birrii keessaa fixxe yeroo namni rakkate mukaalafaa moo qaraama moo maarreen jettanii rabbaye ati birrii ittiin dhuyde beera jalaan fiidee fixxe hin qabdu nadho irraa kiraa manaa kafalaa jira hedduun jaartii mana kaa'e nuti waa baay'ee beeyna nuti Dubaay keessatti eenyurraa miskiinarraa birrii fuudhamu eenyurraa akka kiraan manaa beera tamtam irraa kafalamuun beena somlee duma yoo isin gatii kan jedhu turre lubbuu wajji jenna mana እንደዚህ አይነት ጥሩ አይደለም ani buddeena keessallee galuun barbaadu maqallee isin balleessuu hin barbaadu namni tokko yoo argate sima fayyada amma mubaarakiin kun yoo rabbi laaffisee fi argate tokkofa jalqaba irratti ana na fayyada maaliif yoo naa kennullee baate hiriyyaa atleetii biyya baqaa wajji ture jedhama amma fakkeenya osoo gargaarsoo irratti miliyoona kenname osoo fooqii wayii haftaamii wayii ta'ee gizee maqaan ka'u bakka warri na beeku bar hiriyyaa atleetii kennaa ture jedhama argite na fayyade moo na fayyade hiriyyaa atleetii sinoon ikkoo baay'isa ximikkoo hiixaqmaal ta'u yoo qabaate namni yoo masii kennuu baate maqaa nama sanii dhayattee bineensa jala mana namaa bulta bar kanan beeytanii isin dirqama nyaatuu hin qabdu ati sini galami namni yoo ufii isaatiyyuu qabaate yoo sii kennuu iyyuu baate qabaachuu qofaan manoor bichaa hiixaqmaal ikkoo himatte anammo ijoolleen takka dhiyoo kana liibiyaa kanatti qabaman mammagaala ijoolleen sirkaati kunoo fira mucaa jaartii lama qabu ka Dubaay isaan fa'aati amiin hin dawwalaa gaafadha warri Dubaay ijoolleen qaqalloodhaa mammagaalaa ijoolleen sirka anin beeytan diksiisi lafti walii kaluudha garuu nuti fira asliitii jedhanii mucaan achi garafsiisaa jiru shirkamaa jiran achi liibiyaa nuti fira asliitii jedhanii ka akkasin nama saqqalan kana gadhiisan dhugaa kuno aminin gaafadha aminin Dubaay jira nama do isinitti himaan jiru ban nama lubbuun jiru isinitti himaa jira aminin ka jaartii nama qabu ijoolleen fira isaati firri mucaan abbeeraa kiyyaa jaartii lama qabaa goota jaartii lama bakka tokkotti bulchuu hin jenneen ana zinkaluu jiraa miti nuti durbiiwwan doktoraatii jedhaniin kaachii nama tokko sirkaa bakka kun miidiyaa irratti onna baasetanii warra kiyya fannisiisa jedhee gadhiise achi kaanii as dhufan kamana gurguratii bakka namni gurguratanii mara gurguratii jedhanii bahuu hin dandeenye kana liibiyaa ina bakka warri waan qabutti gurguratee gosti wal gargaaree bahuu hin dandeenye kana kunoo torbaan kana keessa iidii dura jechuudha. Iidii dura ijoolleen abbeerota wannoo abbeerota amiinin kunoo ka jaartii lama qabu ka Dubaay kana. Isin galee kanaaf addi sawu yoo qabaate baay'isa xunkaan yoo siin kenninillee yoo masiin kenne qabaachuun isaa qofti siif gaaddisa yoo kenne hoo dura simaa godha yoo qabaate dura simaa godha fira keetii godha firuma kee ka dhiigati yoo godhuu baatu saba kee mucaan kun akka humna ofiititti bar gamaa gamanaa guuree barbaree dhugeetiin leenca ijoollee Oromootii kennaa bar nama takkaa leencisuu siiti ta'e rakkataa ta'eetiin malli itti dukkanaa ifaa bar birri ergaa kennaa bar sini galee miti inni amma taa'ee nama hortaa'ee rakkataa fedhatti hin kadhu bar sa'a takka walakkarra hin qaxxarattanii isin asirratti gamaa gaman amma zamana kana aga Dubaay dhaqe jedhanii Dubaay kun kiraan manallee guddiidha jedhanii lubbuun kokkatti rakkatteetiin gargaarsa dhiise malee biyya kana aga ture waggaa 5 takatataa halkanii guyyaa asriin hundi hay mubaarakiin osoo poolisii itti fiduuti bar numatu poolisii itti fidaa riskii nutti qabee asriin geennan inni balbala bane
rakkataa kan akka waan iyyafatee fidu har'a gurraatti fida boru magaala fida iftana chaan dhiira fida iftana chaan ubeera fida nu cinqee asii taa'ee ta'u fiti taa'uun dadhabuu mana cobsiisa jedhame riskii nutti cubeen ooyuu silaa osoo poolisii itti fiduuti oobsinee dabarsine malee ana mafaatu itti fidaa jechuudha. Girrisaan isaa jala dhufee Mubaarakiin bira deemaa jedha. Mubaarakiin bira deema akka wamanni Mubaarak mana murtii ta'e isinii gala miti. Nuhu wanni dalagaa walitti nu fiddu waa'ee leenca fababaa kun walitti nu fiddu guyya tokko yoo wallollee daarekti makka feemasii wallollee malee diina walitti fiddu wal dhiibu wal jibbu minaamin kana alaayin. Amma warri dalagaan teessan immoo dalagaan Dubaayituun immoo imnataa barbaaddi. Famsinnaa miti Dubaay laay miti nooroo. Imnata waan jette bakkaan ga'u anamma Dubaay jiraadhe namni akka anaa shaqqalu jiru gabaree kanaaf oofun afaan qaba soban jaaladhu birriin jaaladhu waan ta'eef akkasi amma Mubaarak akkasi birriin jaalatu Mubaarak fayyaalessa malee birrii irraan kaayan kisaaraa fi gabii addaan beeku Mubaarak kan Mubaarak hin akka itti rabbisa toranitti itti Mubaarak kisaaraa fi gabii addaan beeku namni yoo akka dhiyeen baasettuma kennaa miti. Maqallee eeggatu miti Mubaarak irra bu'aa sattara malee Mubaarak shira itti shiramu hin beeku gide akka dhoqqee itti lixe ufarga maaltu isa tiisa birriin jaalatu namni yoo birriin jaalanne homata kan ta'u gaafa birrii jaalatte ta argatu san ta namarraa fuute hudduu keessatti awwaalte namni si biratti beela'e si biratti dheebote riskiin sitti gabaabbate ta makiisaa san fixannan allaqe riskiin biraas hin seentu kanaaf birrii qotee bulaan horii gurgurateetiin sitti dhufurraa parsantii kudha yoo fudhatte parsantii 75 namoota ittiin tajaajile suutaan tajaajilamta rabbi sinaa eegu wal eegaa jechuudhumaa fi doktori waa tokko sitti hima atu dubbattee egaa yoo afaan koo siniin galle asli sinitti meera ammas taanaan yeroon hin darbine namni dalagaa keessan balleessu wanni dalagaa keessan balleessus bareechus nama biyyarraa itti himamee hojii akkanaa galtan rakkoon keessan maa inni ababaa bishaan naqu takka argin beekoon hojii kana ababaa bishaan naqxaa jettanii biyyatti amansiiftanii birrii kaabbottanii fidduu geessitanii konistiraakshii keessan darbattu namni sun ilaa yoo malqiyaamaa diina keessanii taa'ee yeroo namni isa gaafate maal jedha laa ilaa aduu akkanattan jira karaa isaatiin hin deeminaa jedhee dhaamsa dhaama rakkoon nu wal dhabne maa inni beektaa anamma ijoolleedhaa hojii qopheesseeta hojiin keessan akkas jedheetti ma nama meeqa fideera mee hojii akkana jedhee na fidee hojii biraanee galchee nama jedhu argituu tokko jedhe yoo immoo ta'uu hojiin isaa ta'uu diddeessi darbee dhibba keessaa fudhani hojiin kan ta'uu fi didee hojichitti jabaatee yookiin bakka hojiidhaan walii galuu didee jira geessee baaseetan hojii biraa galcha kunis hin jiru Dubaay keessatti hojii si galche si fide dhumeeraa yaraasi guddaanu sanuummoo hojii ittiin himamne hojjeta lama jedhe maaliidhaan isin caale nama fiddan yoo akkaan qaaqutti qabattan akkuma aslii nama jedhee kee kanaan dura simaan ture hin dhossine citii koo nama 100 duddubasaa jira nama ankoo guyyaa tokkittiin warri Dubaay dhufuu barbaadan karaa kootiin kottaa jedhee viidiyoo hojjedhe viidiyoocha iyyuu balleessuuf jala warran fiden akkaan qaaqutti qabadhe jaratu nama naa fidaan amma nama 5 nama 6 nama 7 faanaa kennu amma warri dhufan jechuudha maaliif akkanatti nu fide waadaanuu galee hin diigne jennaan ummanni keenya si jaallatamummaan kanuma malee wanni biraan jiru hojii keessa kan balleesse isini malee anaa miti hojii namaa namni balleessuu hin danda'u asliin faakti godhee dubbatee anarraa yuun bareedu dubbachuun kana garuu akka gorsaatti yeroon hin dabarre nama tokko lafaa kaasaa fidadha harka gaariin qabaa inni fatinaa hin arrabsinaa hojii galchaa yeroo hojii galchitan waan ittiin tan fidaa galchaati sana booda duuba isaatiin hojiin dhalaa ofiin ofi fida sana booddee ofiin ofi fida hojiin teessee irkatta jechuudha amma nam wallahi tu WhatsApp ki yara galese agarsiise doktor 999 dawul 999 dawul beesisa arra baay'een si hojjete formooti gore komishinii kafal komishinii inshallah kafalla dhaqaadha kee obboleesso WhatsApp ko taata'uu kee namatti qacareessi jira kun hojjira nama jira bar kanaafuu jennaanii tabaana nu godhe gadi baanis jenanii ula tabaana nu godhe akkana nu godhe wallahi wanta nama godhe tokkittiin jiru karaa asliitiin hin deeminaa jedhee nama tokko aslii irraa dhawuu hin danda'an tokkoffaa riskiidha lammaffaa immoo evidensii wayii hin qabu karaa asliitiin hin deeminaa an asliin nan finne isin ikkoo ana iyyuu nyaattanii ana iyyuu hoteela keessatti
برينا في تشيف تاني ايدي سراو جلتن انا نمنكله غدي غاف مثلا استقلوا مرتفع نمني انا كلا غدي دانو جولنا ستيبو اجرن دغا جرا dirhama kuma jaanya dabta san deefatte والله اندي فن garuu akka dhugaatitti warra ijoolleen Dubaay kun kasiidaadhaaf wareef ka dhugaa በጣም ሽፍታ ናቸው በቃ ይችላል አትይ ጉዳ kana dirhama kuma jaanyatan miskiina afaan hin beekne yoo morma irraa muranii yoo foon isaa nyaatan maas hin qare osoo asirraa bakka ergamu wayii jiraate dhossaadhaan ijoollee fidan shaffananii dhossanii erga obboleessu gara jabina doktor waa tokko sitti himu ijoollee wayii fide ijoollee dand'a lakkoofsa jalaanii immoo fide akkuma tu jette ijoollee Arsii jira Baalee jira Harargee jira Jimmaa jira yoo ati eeyyamamaa taate Shawaa jira ijoollee kutaa kudha tokko guutuurra darbeeyyuu warra soddaayyuu fiduu jammareera Habiba biratti na bareera osoon gastii irra sii galchee ما أفان جراتين أباكين يا مبارك مالي دللا لكين يا متيرانين هندي جرا جيسے ویڈیو اینگل تو مالي انجل تربينجي أباكين